እንዲህ እናምናለን እንታመናለን እንዲህ እናምናለን አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮን ያመና አሜን ከበጀሞታ ጃለተሞታ ማቲወን waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii eegumsi ergamootaa hunduma keenya duukaa haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana barumsa walitti fufiinsaa ganama qabamuu yookiin immoo afuura hamaa ittiin injifannu ittiin mo'annu kutaa 33ffaa himataan ilmaan namaa yookiin immoo የሰው ልጆች ከሳች ከሰማይ ተጥሏል ilmaan namaa kan himatu samiirraatii gatameera kan jedhu waliin laalleera yeroo darbe kutaa 32ffaa kutaan 33ffaa guyyaa har'aa kana seexanoonni keessumaa dursaan ergamoota saaxanaa'en aangoo isaa gadhiisee samii irratti wal waraansi ergamaa waaqayyootii fi raayyaa seexanootaa erga ta'een booda karaa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliitiin dursaan isaanii muudame ergamaa qulqulluu Mikaa'el seexanoota raayyaa isaanii waliitiin gartuu daabiloosiin seexanoota kan ta'e erga injifateen booda gara biyya lafaa irratti gadi darbatamanii jedha. Isaan keessaa guyyaa har'aa kana immoo ilmaan namaa kan himatan seexanoonni eessa irratti darbatamanii kan jedhamu kutaa 33ffaa waliitiin ni ilaalla. Innis dursee karaa haruudhaan kan dhufan hafuuronni garaagaraa qulqulluu Mikaa'el samii irraati isaaniin lolee gara biyya lafaa irratti isaaniitiin darbateera jedha. Yommuu ergamaan qulqulluu Mikaa'el raayyaa seexanootaa waliitiin wal lolee samii irraati isaaniitiin darbatu gara biyya lafaa irratti gad dhufanii jedha. Tokkoffaa irratti Si'ool irratti hafuurota darbatamanii jedha yookiin immoo kufan. Lammaffaa irratti baddaa irratti seexanoota gatamanii jedha. Gammoojjii irratti inni sadaffaan seexanoota gataman. Inni itti aanu immoo qilleensa irratti seexanoota gataman. Galaana irratti seexanoota gatamanii kan jedhu egaa akkuma beekamu gartuun isaanii seexanaa'el waraanamee injifatamee erga ergameetiin booda galaana irratti qilleensa irratti si'ool irratti gammoojjii irratti baddaa irratti gadi ergamanii yookiin immoo darbatamanii jedha. Isaan kun yeroo ammaa kana diina ilmaan namaa ta'uudhaan hafuurri seexanaa baddaa keessa jiru, gammoojjii keessa jiru, galaana keessa jiru, si'ool keessa jiru ga'een isaanii maalidhaa kan jedhuu fi maal raawwatu kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Walumaa gara bakkeewwan amma isinii waame kana galaana keessa, si'ool keessa, baddaarra, gammoojjiirra, qilleensa irratti warra ergaman kun ga'ee isaaniitiin ilmaan namaa yeroo itti dhiphisan, yeroo itti rakkisan ni agara jechaadha. Keessumaa jalqaba irratti si'ool irratti warra kufan, seexanoota si'ool irratti kufan kan jedhu waggaa kumaatiin booda ni hiikamaa jedha. ሲኦል irratti kan kufame ከሺህ ዓመት በላይ ይፈታል በኋላ ይፈታል የተባለው kan jedhame ዳብሎስ ከዛ በኋላ ተፈታ jedha sanaan booda hiikame jedha. Seexanni hiikame kunis kan inni xiyyeeffate warra foon qabanii fi biyya lafaa irratti bakka guddaa kan qaban beektota, saayinsistoota, piroofeesoroota, dooktoroota, warra aangoo qaban, jeneraalota, warreen ogummaa qaban, namoota kanaaf kan fakkaate jalqaba sadarkaa isaanii hordofuudhaan isaaniitiin ari'ataa jedha. Biyya lafaa irratti kan ergaman seexanoonni kun warra aangoo qaban, warra beekumsa qaban, warra ogummaa qaban, dooktoroota biyya lafaa warra ta'e isaaniin hordofe akkuma beekumsa isaaniitti akkuma eenyummaa isaaniitti
isaan irratti miidhaa geessisuudhaaf isaaniin hordofaa jedha. Isaan kun armaan olitti kan jiran yommuu isaan qabuuf yaalu afurita Si'ooliitiin isaanin rakkisaa jedha. Maaliif gaafa jennu biyya lafaa keessatti yaada foonii mana yaalaa taasisuudhaan umurii isaanii xumuruu jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo seexanni Si'ool irratti kufe kun warreen kana warra ogummaa biyya lafaa qaban hunduma barbaada. Ogummaa isaanii hordofe isaanis qorannoo sakanta'iinsa garaagaraa irratti buufatanii umurii isaanii fixuu jedha. Baay'ooliin isaanii waaqni hin jiru, waaqni tokkollee hin jiru, ogummaa isaanii beekumsa isaanii hordofanii waaqallee dagatuu jedha. Samii irrattis immoo kabaja kan ittiin mul'atu akka hin taaneedhaaf raatessee isaaniin ganamaa qabee hanga galgalaatti isaaniin dhiphisa. Umurii isaanii daa'imummaa qabee hanga bilchinaatti isaan rakkisaa jedha. Jarreen kun ogummaa biyya lafaa irratti hirkatanii ogummaan kan Waaqayyoo ta'uu isaa beekanii ittiin deemuu otoo malanii ogummaa kana dagatanii ogummaa kana wallaalanii Waaqa isaanii uume dhiisanii seexana gabbaruu amanuu ogummaa biyya lafaatti hirkachuu baay'isuu jedha. Ogummaan isaanii kunis ogummoota beekumsa qorannoo keessatti afura Si'ooliitiin bakka qabachiisuudhaan humna amantii dhiisanii tuffatanii biyya lafaatiif qilleensaatiif galaanaatiif yaada isaa taasisuu jedha. Ammas biyya lafaa keessatti kan argan kan agarru maalidhaa jedha. Addunyaa keessa kan jiran jeequmsa, hiriiruu, walirratti ka'uu, wal ajjeesuu, sodaan maalidha? Horii isaa guddaatiin kufeera jedhameera. Nutis immoo Waaqayyootiin dhiisnee saayinsiidhaan ammayyummaadhaan qofa ni jiraanna jennee yeroo tokko gara tokkotti yeroo tokko immoo gara tokkotti deemna. Harka keenya mirgaa kaasnee harka keenya bitaa akka waan miidhametti taasisnee lakkoofna. Kunis immoo amma haala nu wallaalseetu jiraa jedha. Qabamneerraa akkam gooneetu hubanna. Akkam gooneetu immoo hojjenna. Raatofneerra waan ta'eedhaaf sirumayyuu hadoonneerraa jedha. Waaqayyootiin beekuudhaaf warra hin jaalanne Waaqayyoon wanta hin barbaachisne taasisu. Waaqayyoon beekuu warri hin jaalanne Waaqayyoof wanta hin barbaachisne taasisuu jedha. Wanta hin rabbaaneefis wanta hin fayyanneefis sammuu isaanii dabarsanii kennan. Jecha isaa Amaariffaan yoo dubbise gaarii ta'a. እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔርን የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው jechuudhaan roobee boqonnaa tokko 28 irratti warra kana ni kaasa jechaadha. Inni biraan lafa baddaa irratti seexana gatamee kan jedhudha. በደጋ ምድር ላይ የተጣለው የወደቀው seexana kufe. Boqonnaa tokko jalatti akkuma ibsame hafuurri seexanaa baddaa jireenya namootaa, aadaa namootaa, barmaata isaanii kanaaf kan kana fakkaatan walwaliin jireenya hawaasaa keessatti qaamaa fi gaggeessa bu'uura kana taasifateetu akka ture akkuma naannoof gandaatti waamama isaatti kan argate sanyii qaalluu ta'uudhaan muudamee
badhaafamee saamaa fi warra nagaa qabu wal ficcisiisaa adaal mootii wasan gafii wasan agaajii xaqwaari abbaa bulee የአርሲዋ እመቤት kan jedhamtu የታየ ከራማ kan jedhamtu awaliyaa oofaa dammanaa oofaa daggasee oofaa bukkoo seefa cangar raas agoos garaanya abbaa gugsaa bulee garbii saamaa qalbii shi'an bassoo muccee zargaa raayeloo ayyoo maaminaa armeet dibaameet muhootee boozeennaa kanaaf kan kana fakkaatan jedhamuudhaan seexanoonni kun keessa isaanii dhokatanii maqaa moggaasa namaa qabatanii qaalluu ta'uudhaan akkuma kana taa'anii taa'u jechaadha. Maqaa naannootiin jijjiiramanii dhufuun duratti dabalata hafuura caffee, hafuura boorantichaa, ammachiisaa, facaasaa kan taasifamuuf hafuura lagaa jedhamuudhaan uummata biratti ni waamamuu jedha. Waliigalli isaanii obboloota kan himatu seexanni darbatame daabiloos hafuura qulqullootaa balaaleffachuudhaaf humna isaa keessa isaanii bakkaaf lafa garaa garaatti qabatee jedha. Deemsi mana kiristaanaa baay'ee kan quucarsu gara mana kiristaanaatti kan galan kallattii isaanii kan dogongorsiisu tajaajiltoonni hafuura kanaatiin qabaman kan gachisiisu kennaa waaqaa samii eebba waaqayyoo akka isaan dhaban akka isaan hin qoodanne gaarummaan isaanii akka jalaa badu isaaniin qabuudhaan akka isaan wal jibban walirratti kaka'an akka isaan qoosan keessa isaanii galaa jedha. Waaqayyoon beekaa akka waaqayyummaa isaatti waan hin kabajneedhaaf waan hin amanneedhaaf waan hin arganneedhaaf haa ta'u malee lapheen isaanii waan hin taane ta'ani. Laphee isaaniitiin waan hin taane ta'an kan hubatanis laphee isaaniitiin dukkanaa'ee jedha. Kana jechuun ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውሉም ልባቸው ጨለመ waan hin taane ta'an lapheen isaanis itti dukkanaa'e jechuudhaan roobee boqonnaa 1:22 irratti qulqullichi Phaawulos ni dubbata. Eenyurraa dhalanne hafuuronni miidhaan isaanii nurratti gaggeessan akkamitti mo'achuu dandeenya? Akkamitti eebbifamuu dandeenya? Yaadaatiin dhiphachuudhaan eebba waaqayyoo hojjechuudhaaf gaheen keenya humni keenya maalidha kan jedhu beekuun dirqama ta'a. Akkas taanee daa'ima xiqqummaadha dardarummaa dargaggummaa irraa qabnee umurii keenyaan hafuura hamaatiin qabamnee harka isaa gallee rakkoo keessatti hidhamnee qaamni keenya gogee raata'ee adoodee ganama qabamnee umurii keenya malee rakkoo kanaan yeroo dhiphannu ni argamna. ልበ ጠማሞች በእግዚአብሔር ዘንድም አጸያፊዎች ናቸው ወር ለጴን ሳኒ ጀልአ ዋቀዮ ብረት ወረ ጅብሲሶታቲ ጀዳ መጽሐፈ ኬኛ በቆና ቁጠቶ ቁሪ ደመ ጉባኤ ረት ልበ ጠማሞች በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊዎች ናቸው ወር ለጴን ሳኒ ጀልአን ዋቀዮ ብረት ጅብሲሶታ ጀዳ ወር ለጴን ሳኒ ጀልአን ዋቀ ቶልፈማ ዋቀሰን ዋቀሪ ሰኒ ሰይጣናፍ ጅልቤፈተን ኡማዲ ሰኒ ኡማ ቢጀ ለፋቲ ወር ኩፈን ogummaa waaqayyootti humna waaqayyootti amanuu dhiisanii warri seexanatti bulan warri seexanaaf jilbeenfatan isaan jibbisiisota jedheetu qulqullichi Salamoon
macaafa keenyaa irratti ni dubbata. Maatiiwwan Waaqayyoo qajeelummaa haa hojjennu, hafuura hamaa haa injifannu, haa mo'annu, haa soomnu, haa sagannu, barumsa kana haa dhaggeeffannu, ofii keenyaafis biyya keenyaafis bu'aa buufannu kan jedhu kutaan 33 bifa kanaatiin ilaalleerra. Kutaan 34 immoo yeroo dhuftu waliitiin ni ilaalla. Ni baranna kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanniif ulfinni teessoo isaa ari'amarratti saafaa ta'u nagaatiin tura. Sabiskiraayibii sheerii gochuu hin dagatu.